Hashama harka fuune daawwattootaaf dhaggeeffattoota Finfinnee Multiimiidiyaa. Nagaan keenya kabajaa bakka irraa nu hordoftan maratti isin qaqqabu. Akkam jirtu? Uummanni Oromoo qambarrii gabrummaa alagaa jalaa bahuudhaaf bilisummaa isaa gonfachuudhaaf qabsoo diddaa jaarraa tokkoof walakkaatiif geggeesseera. Ittis jira. Qabsoo kana keessattis ilmaan isaa qaalii hedduu itti wareegeera. Namni Finfinnee Multiimiidiyaa qophii kanaan seenaa isaa isin biraan ga'u Yuunivarsiitii Finfinneetti damee barnoota injiinaringii waggoota 5 baratee adoolessa bara 2001 digirii jalqabaan gosa barnoota siviil injiinaringiitiin eebbifameera. Erga eebbifameen boodas ogummaa isaatiin gita hojii garaa garaa irratti bobba'uun hojjeteera. Roorroon itti jabaattee jennaan biyya gadi lakkisee jalqaba bara 2005tti gara Keeniyaatti baqachuuf dirqame. Malaa malteef shira wayyaaneetiin Keeniyaarraa Itoophiyaatiif dabarfamees kenname. Hidhamees dararfameera. Dhukkubsatee akka hin yaalamnes taasifameera. Namni kun eenyu yoo jettan Injiinar Tasfaa'uun Camadaa jedhama. Chaanaalii Finfinnee Multiimiidiyaa laayik, sheer, sabskiraayib gochuudhaan hanga xumuraatti nu waliin turaan afeerraa keenya. Tasfaa'uun Camadaa abbaa isaa obbo Camadaa Gurmeessaa fi harmee isaa aadde Giddinash Beenyaarraa bara 1976tti godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Guduruu ganda Harbuu jedhamutti dhalate. Umuriin barnootaaf isa ga'ees barumsa isaa sadarkaa tokkoffaa fi giddu galeessaa mana barumsaa Looyyaa fi Fincaatti barate. Sadarkaa lammaffaa immoo magaalaa Shaambootti baratee bara 1996tti kutaa 12ffaa xumure. Qormaata seensa yuunivarsiitii qabxii olaanaa galmeessisuunis bara itti aanu yuunivarsiitii Finfinnee seenee damee barnoota injiinaringiitti ramadamuun waggoota 5 baratee adoolessa bara 2001 digirii jalqabaan siviil injiinaringiin eebbifame. Erga eebbifamee booda fulbaana bara 2004 hanga amajjii bara 2005tti supha daandii Arsii Baalee piroojeektii abbaa taayitaa daandii baadiyyaa Oromiyaa fi piroojeektii gamtaa misooma baadiyyaa Arsii Baalee Itiyoo Xaaliyaaniin durfamu yuunit maanaajarummaan hojjete. Itti aansees piroojeektii daandii Dagalee Birbirsaa jechuunis piroojeektii idilee kan naannoo Sallee Noonnoo kibba lixa godina Iluu Abbaabor, piroojeektii daandii qubatiinsaaf si'a takkaan deemaa turan 4 Konee Cawwaaqaa, Baddallee Kolosirrii, Gachii Catee fi Yaanfaa Ballattii irratti hirmaatee hojjeteera. Akkasumas ijaarsa waajjira aanaa Cawwaaqaa magaalaa Iluu Hararitti bu'uureeffame piroojeektii maanaajarii ta'uun yoo dalagu onkoloolessa bara 2001 hanga adoolessa bara 2003tti ammoo piroojeektii Siree Nuunnuu Arjoo godina Wallaggaatti piroojeektii injiinarii ta'uun Tasfaa'uun Camadaa saba isaa tajaajilaa ture. Sababa dararamni itti baay'atee fi lubbuun barbaadamuurraan kan ka'e Tasfaa'uun biyya gallakkisee jalqaba bara 2005tti gara Keeniyaatti baqachuuf dirqame. Keeniyaa magaalaa Naayiroobiittis waajjira mootummoota gamtoomanitti koomishinara olaanaa dhimma baqattootaa yookaan UNHCR'tti himachuun nama nagaa roorroo dhiyeessee nageenya ofiif daannaa gaafatu ta'uun isaa gaafa mirkanaa'u waraqaa jireenyaa fi sochii UNHCR irraa argatee ture. Haa ta'u malee sababaa gaafii qabatamaa osoo hin qabaanne gaafa ebile 27 bara 2007 walta'iinsa mootummaa Keeniyaa fi wayyaaniitiin waayila isaa Injiinar Masfin Abbabaa waliin ukkaanfaman. Dhaaba gaaddidduu mootummaa Ameerikaan hundaa'e biyyoonni akka Yugaandaa fi Keeniyaa fa'aa miseensatti ta'an kan Joint Anti-Terrorism Task Force jedhamu keessatti miseensa kan taate Itoophiyaan da'oo maqaa shororkeessummaa adamsuu jedhuun ilmaan Oromoo baqattummaan biyyoota ollaa keessa jiraatan ukkaamsaa turuun beekamaadha. Haaluma kanaanis wayyaaneen Tasfaa'uun Camadaa fi Masfin Abbabaa yakka sobaa maqaa shororkeessummaan faaluun gargaarsa mootummaa Keeniyaatti dhimma baatee ukkaamsuun sababa shororkeessitoota gaanfa Afrikaa Finfinneetti qoranna jedhuun akka dabarfamanii laataman gochuu dandeesse. Injiinar Tasfaa'uun Camadaa fi Injiinar Masfin Abbabaas gaafa caamsaa 12 bara 2007 halkan keessaa sa'aatii 2tti harkaa fi ija hidhamanii Moyyaaleerraan Itoophiyaatti dabarfamanii kennaman. Itoophiyaatti dabarfamanii kennuun duratti gaafa qabaman jechuunis ebile 7 bara 2007 irraa kaasee hanga caamsaa 12 bara 2007tti
Naashinaal Biiroo of Investigation Head Office kan naannoo Tiriim Vaalii jedhamu jiru keessatti qorattoota FBI Ameerikaa fi Keeniyaa Anti-Terror Police Unit jedhamuun qoratamaa turan. Erga qormaata isaanii xumuraniin booda dursaan qorannoo kanaa namni Firaansis jedhamu dargaggoonni ukkaanfaman kun yakka shororkeessitummaa waliin wal qabatu tokkollee kan raawwatan waan hin qabneef mootummaan Keeniyaa akka dafee gallakkisuu qabu murtii dabarse. Garuu dubartiin Keeniyaa Liiliyaan jedhamtu kan waajjira CID jedhamu keessatti hojjettu maallaqa mootummaa Itoophiyaa irraa nyaattee jara lamaanis dabarsitee kennite. Haala akkas dabaan xaxameen Injiinar Tasfaa'uun Camadaa fi Injiinar Masfin Abbabaa gara Maakalaawwii geeffaman. Maakalaawwii keessattis waggaa 1 fi ji'a 3 guutuu reebichaa fi dararama daangaa hin qabne jalatti qoratamaa ba'an. Yakka dharaa miseensummaa ABO'tiin himatamee jireenya mana dukkanaa waggaa fi ji'a 3 booda adoolessa bara 2008tti mana murtiitti kan dhiyaate Tasfaa'uun Camadaa gaafa bitootessa 31 bara 2010 dhaddacha taa'ameen murtii hidhaa umurii guutuu itti murteeffame. Du'a isaa arguun malee murtii kamiinuu quufuu kan hin dandeenye mootummaan wayyaanes gaafa ebila 4 bara 2011tti mana hidhaa keessaa miliquuf karoorfachaa jiru jedhee sobaan yakkuudhaan Masfin Abbabaa fi Tasfaa'uun Camadaa mana hidhaa keessaa ukkaamsee ciraa dhabamsiise. Iddoo hin beekamnettis geessanii reebichaa fi dararaa hamaa irraan ga'an. Reebichaa fi dararaa hamaa irra ga'e kanaan dirmammuu qaamaa, madaa onnee fi godaannisa sammuu irraa fayyuu hin danda'amneen kan eele Tasfaa'uun Camadaa dhukkubsatee akka hin yaalamne taasifamuun gaafa hagayya 24 bara 2013tti du'aan addunyaa kanarraa boqote. Bilisa ta'ee dhaladhee bilisa ta'ee jiraachuu dhorkamus bilisummaa kiyyaaf qabsaa'aa du'urraa kan na dhorkuu danda'u humni tokkollee hin jiru. Hin jiraatus jechuun kan beekamu Injiinar Tasfaa'uun Camadaa adeemsa dadagalfataa fi ulfaataa eegale galmaan ga'uuf aarsaa lubbuu itti kaffale. Egaan hordoftoota keenya kabajamoo taatan seenaa Injiinar Tasfaa'uun Camadaa akkanaan qindeessinee isin biraan geenya waan nu hordoftaniif guddaa galatooma. Chaanaalii YouTube Finfinnee Maltiimiidiyaa like, share, subscribe godhaa. Finfinnee Maltiimiidiyaa madda seenaaf odeeffannooti.